raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 Wiixata, Roobii fi Sambata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 yookiin kiiloherzii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya Sambata raadiyoo sagalee Oromoo irraa kan isiniif darbu qophiilee keenya beeksisuun kan isin waliin turaan walii gammeeti. Qophiilee keenya irraa oduu fi qophii waaree mareeti. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophii keenya xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Amma gara oduu keenyaatti isin dabarsa. Akka mul'atan oduu isaati kanaaf qabnu sin dhageessisa Annaabasaa Waaqjiraati. Aadaa sirna dimokiraasii fiduun kan danda'amu gara bal'inaa fi wal danda'uudhaan malee dhugaanis karaanis anuma jechuudhaan akka hin taane adda bilisummaa Oromoo beeksise. Abaawoon ijoo dubbii torbee kana baase keessatti akka hubachiisetti haasaa Lammaa Magarsaa gidduu kana caamsaa 20 laalchisuudhaan godhe qeeqee jira. Adda bilisummaa Oromoo abbaan qabsoo uummata Oromooti jedhee akka amanu abaawoon kan eere yoo ta'u, dhaabna baa'oo kan uummata Oromoo fi kan uummanni Oromoo wareegama guddaa itti baase ta'ullee hubachiiseera. Aangoon biyya Itoophiyaa bulchuu Oromoo harka gaheera jedhanii kan ibsan OPDO'n akka adda bilisummaa Oromoo ibsutti injifannoo guddaa akka galmeessanitti waan ibsamu kun fudhataman qabu. Oromoon Itoophiyaa bulchuu miti mirga ofiin of bulchuu iyyuu jaarraa tokko olii sarbamee jira jedheera abaa'oon. Waamicha rakkoo siyaasaa Itoophiyaa waggoota lakkaawwate haasaa nagaan furuu ilaalchises adda bilisummaa Oromoo ijjannoo qabu deddeebisee beeksisuu abaa'oon ibseera. Akka adda bilisummaa Oromoo ibsetti paartiin har'aa aangoo farkaa qabu kanuma adda bilisummaa Oromoo dhiibee chaartara keessaa baase. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo akka waan inni nagaa hin barbaannee fi farra nagaa fakkeessanii deddeebisanii dhiyeessuuf yaaluun kun fudhatama tokkollee hin qabu jedheera abaa'oon. Haasaa walta'iinsaas ta'ee nagaa buusuuf gama abaa'oon yaaliin hin taasifamne hin turre kan jedhe abaa'oon har'as abaa'oon haal duree tokko malee bakka qaamni sadaffaa gidduu jirutti mootummaa Itoophiyaa wajjin haasa'uuf qophii ta'uusaa irra deebi'ee hubachiiseera. Uummanni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromootuma gaggeessuuf mirga namoomaa kabachiisuu fi wal barsiisuuf akka hojjetu dhaamame. Itti gaafatamaan gartuu deeggartuu Oromiyaa Awustiraaliyaa obbo Maramaa Kufi gaafiif deebii raadiyoo sagalee Oromoo waliin godhaniin akka hubachiisanitti mirgi dhala namummaa waa hunda dura bakka hundatti kabajamuu qaba. Waan mirga dhala namaa waan jedhu kuni dhala namaatii fi safuu qabaachuu ilaalcha qabaachuu nahuu fi anis namaa namni kunis nama jechuu akka ofiif yaadanitti akka of jaallatanitti akka waan kan ofiis jaallatanitti nama gara biraas ija sanaan ilaaluu jechuudha. Waan gara biraan badiirraallee ooshuu jechuudhaaf ma danda'ametti waan safuun sabaas jaallatu. Jaarmiyaas ta'ee hawaasti mirga namoomaaf kabajaa qabu yeroo kamiyyuu guddinaaf nagaa ni qaba kan jedhan obbo Maramaan ummati Oromoo yeroo qabsoosaa gaggeessus aadaa mirgi namoomaa itti eegamu guddifachaa deemuu qaba. Hamma danda'ametti gola argamte hundumarratti sagaleen kun akka dhagahamu tattaafachuudha humna danda'e hundaatiin jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya gaafiif deebii kanaa kutaa duraasaa qophii keenya waarii marii har'aa keessatti isiniif dhiyeessina. Oromiyaa keessatti dargaggoon Oromoo deeggarsa guddaa kan kennan ABO'f ta'uun himame. Kana kan himan dura taa'aa Koongireensii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaati. Dr. Mararaa Guddinaa gaafiif deebii miidiyaa dhuunfaa tokko waliin gidduu darbe taasisaniin akka himanitti kaayyoon isaanii mirga uummata Oromoo akka kabajamu taasisuudha. Kana malees haala qabatamaan beekaniin dargaggoon Oromoof qeerroon keessumattuu haala adda ta'een kan isaan ni deeggaru jedhamee yaadamu adda bilisummaa Oromoo ta'uu ifa godhaniiru. በኔ ፖለቲካ ግምት ከኛ የተሻለ ህዝባዊ ድጋፍ በተለይ ወጣቱ አካባቢ ሊኖረው ይችላል ተብሎ የሚገመተው ኦነግ ነው። ዶክተር መረራን dubbii isaanii kana keessattis mootummaan Abiy Ahmed akka waadaa galaa jirutti jijjiirama abdachiisaa fidee akka hin jirrellee eeranii jiran. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaan nu tura.
Amma immoo qophiin kan waalii torbeeti itti aansi sagantaa keenya dilee waaree maree dhiyaata. Amma gara muuziqaatti sin dabarsa. Galaan Finfinnee maasee laalgalooto silakka jaalalaa laalgalooto walirraan fagaannu laalgalooto jalaan nu fageesse laalgalooto gullalleen kan tufaa laalgalooto gaara bichuu turii laalgalooto galaan Finfinnee maasee laalgalooto silakka jaalalaa laalgalooto walirraan fagaannu laalgalooto jalaan nu fageesse diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata jaraayin. Qotiyoon abbaan didaa yaadidaa harkoota keessa ogalaaleetiyaa qorra baraan dadhabee morma kee jalattanneessa ogalaaleetiyaa sululta looniin tiksu darabaatti galchiidha ogalaaleetiyaa yooman dhufeessi akka ansirraa fagoon jira maalan jira maalan jira yaga yaani maalan jira caccabsee na nyaatee jira anin jiru wali anin jiru yaga anin jiru kutee na nyaatee jira kotee nami ciisanii darbatee yaga kotee nami ciisanii darbatee rafeen buluu namni waan morma abdatee yaga maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Gullalleen kan tufaa laalgalooto gaara bichuu turii laalgalooto galaan Finfinnee maasee laalgalooto silakka jaalalaa laalgalooto walirraan fagaannu laalgalooto jalaan nu fageesse laalgalooto gullalleen kan tufaa laalgalooto gaara bichuu turii laalgalooto galaan Finfinnee maasee laalgalooto silakka jaalalaa laalgalooto walirraan fagaannu laalgalooto jalaan nu fageesse diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata jaraayin. Ogalaaleetiyaa farda siidaa katanii siidaa dabaleessu. Kun qophii waarii mariiti. Qophiin kun torbanitti Sambata galgala yeroo kana dhiyaata. Kaayyoon qophii waarii marii aadaan wal marii wal dhaggeeffannaa fi ilaafilaameen hawaasa Oromoo gidduutti dagaagee wal hubannaan akka jiraatu taasisuudha. Qophii waarii marii.
Ayyee dhaggeeffattoota keenya qophii waarii marii har'aa keessummaa tokko qabna. Keessummaan keenya biyya Awustiraaliyaatti waa'ee mirga namoomaa irratti hojjechaa kan jiranidha. Kana biraanis garee deeggartuu Oromiyaa yookaan OSG kan jedhamu dura taa'aa ta'anii hojjechaa jiru. Obbo Maramaa Kufii jedhamu. Obbo Maramaa baga gara reediyoo keenya nagaan dhuftan. Isinillee hedduu galatoomaa fi irraa keessan kanaatiif. Galgalas akkuma biyyaatti teenyee waan saba keenya waa'ee biyya keenya waliin mari'annaa qophiin irratti dhiyaattanis qophii waarii marii jedhama. Mee haasaadhuma jalqabuu fi mirgi namaa wanti jedhamu kun maalirraa dhufe isa kanarraa otoo kaane? Hedduu galatoomaa waan hundaafiyyuu mammaasa Oromoo tokkoon yoo jalqabne baay'ee gaarii na fakkaata. Kan mari'atee hin maraatu, kan maraate hin mari'atu kan jedhutu jira. Kanaafiyyuu waarii marii kan jedhu kun baay'ee bareedaa jechuudha. Mareen baay'ee gaariidha. Waan mirga dhala namaa waan jedhu kuni dhala namaatii fi safuu qabaachuu, ilaalcha qabaachuu, nahuu fi anis namaa namni kunis nama jechuu akka ofiif yaadanitti, akka of jaallatanitti, akka waan kan ofiis jaallatanitti nama gara biraas ija sanaan ilaaluu jechuudha. Waan gara biraan badii irraallee ooshuu jechuudha amma danda'ametti waan safuun sabaas jaallatu waan illee uumaanis jaallatu akka amantiitti yoo fudhame waan illee wal baraaruu waan jedhudha. Badiif dabarsanii wal kennuu dhiisuu danda'u. Waan hamaan walitti aggaammatame illee isa kanarraa wal oolchuu jechuudha. Hiikaansaa kun bal'aallee ta'uu danda'a jechuudha. Mirga dhala namaa kan jedhan kun. Wanti kun warra akka Oromoo fi Oromiyaa biyya isaanii humnaan jalaa fudhatameef immoo in ulfaatu biyyayyuun qabanii lafti isaanii fudhatame mirga namaayyuu wanti jedhamu yaadi isaayyuu hin jiru kun in ulfaata natti fakkaata. Inni kun baay'ee si'a tokko tokko yeroo yaadamu iyyuu abjuu fakkaachuu danda'a. Maaliifi mirga gaafachuu miti jiraachuudhumaaf iyyuu wabiinsaa ni jira kan jedhu yerootti seenaa keessa tureetu jira jechuudha. Wanti kun lakki miidhaanarra gahaa jirtee yerootti falmataa jirtu sana miti jechuudha. Waan Oromoon keessa darbaa jiru biyya dhabdee, sabummaa dhabdee, eenyummaa dhabdee, of dhabdee yeroo duwwaa taatee jiraattu waa'ee mirgaarraa haasa'uun iyyuu xiqqoo ulfaataa fakkaata. Bakka hundee irra dhaabattee waa haasa'u tokko yoo qabaatte qofa. Bifa kanaan yeroo ilaaltu gaa dura maalirra dhaabannee maal gaafanna kan jedhu sanatu gaaffii akkasii sanallee yaaduu barbaachisaa jechuudha. Yeroo gara Oromoof Oromiyaa kanatti dhuftu waa'ee Oromummaa kanattis yeroo dhuftu. Waan kana OSG waan jedhamu kanatu kaase moo eessarraa dhufe? Waan OSG Oromiyaa Support Group Australia waan jedhu kana wanni irraa ka'e saba kanatu jira. Sabi kun miidhamaa jira. Saba kanatu dukkana keessa jira kan jedhu irraatii ka'e. Jiraachumti isaayyuu beekamaadha sabni kuni kan jedhu garii biratti hin beekamne jechuudha. Gaafa sabummaan kunii fi sabni kun jiraachuu fi biyyi isaa kun waan akkasii dhaga'amaa deemu immoo miidhaa isarra gahaa jiru kana namni dhaga'u hin jiru. Hundeensaa sanarraa ka'ee seenaa akka gabaabaatti waan ka'ee qabaa nama seenaa kana hojjetaa asiin ga'etu jira. Namatti dadhabeetu jira. Kanaaf kan inni irraa jalqabe gaamma gartuu deeggartuu Oromiyaa kan jedhu kan inni hundeeffame jalqaba isaarraa sabi kunii dagatamaa jira. Waan addunyaan kun hin dhagahintu jira. Gam tokko qofa kan ilaalamaa jira.
Kanaafiyyuu gam lamaanuu irraati waan isin dhageenye jira kan jedhu sanarraati ka'e jechuudha. Yoom jalqabame eenyutu jalqabe jechuudha? Gartuu deeggartuu Oromiyaa kan jedhu kana yookaan OSG Oromiyaa Support kan jedhu kana amma maqaa Oromoollee fudhatee jira, Oromummaallee moggaafamee jira, Oromootti makatee jira Dr. Galatoo kan jennu. Garuu Dr. Trevor Truman kan jedhu bara 1994 keessa jalqabee jechuudha. Achirraati kan inni ka'e. Achirraati gaa babal'ataa deemee waan dhamaame hundi itti dhamamaa ture, itti dadhabamaa ture, sadarkaa kana ga'ee jechuudha. Wanti kun dur biyya UK'tti hundeeffame jechuudha? Biyya UK'tti hundeeffame yeroo jalqabaatii fi namni kun egaa seenaa isaa booda yoo yeroo biraa dhiyeessuudhaaf sinii mijata ta'e illee inni dandeessu akka dubbee isaatiitti jechuudha. Duraanii dirree adda bilisummaa Oromoo dhufee nama Oromoo baqataa Oromoo kana karaa fayyaa tajaajilaa turedha. Daa'ima ijoollee kana nama achitti argaa turedha. Namoota dirree sana keessa baqattummaan jiraatan nama argaa turedha. Wal'aanaa ture karaa fayyaa. Booda haalli jijjiiramaa gaafa deemu namoota inni wajjin dhamaa ture kanatu ajjeechaan irra ga'ee jechuudha. Sanarraa deebi'ee jarri kun eessa jiru jennaan ajjeefamaniiru kan jedhu dhaga'ame. Ajjeefamuu hin qabanii addunyaan qubarraan qaban kan jedhu sanarraa jechuudha. Kan inni irraa jalqabee biyya Ingilizii yookaan biyya United Kingdom achitti jalqabee jechuudha 1994. Iddasii jaarmiyaan kun erga hundeeffame egaa amata gara 24 sanaa olii deemeera jechuudha akka manaa himtetti. Maal godhee maal hojjate maal argamsiise as Awustiraaliyaatti immoo yoom hundeeffame? Achirraa akka jalqabeen bobbaan isaa ni jalqabaa tokko carraan ni qabu namoota hidhaa keessaa baqatanis haa ta'u bifa adda addaatiin biyyarraa lubbuu isaanii baafatanii hordofee iyyafatee haala isaanirra ga'e ibsuudha amma danda'ametti kan inni hundeeffame. Kanaaf mooraa baqattootaa bakka isaan jiran gammoojjii hunda keessa jaarsi dadhabanii adiin nuufi alagaadha jennee ilaallu garuu fira Oromoo kan ta'e kuni bakka ga'e hunda ga'ee waan qorateetu dhiyeessaa ture jechuudha. Waltajjii argame hunda carraan argame hundarratti waan mirga namoomaa waltajjii argame hundarratti waa dhiyeessaa ture gara gola mootummootaatti samma danda'ametti jechuudha karaa UNHCR kan jedhani karaa baqattootaa waan ilaalu kanarrattis galmee argame kana dhiyeessaa ture. As gara Awustiraaliyaa innaa dhufne dameensaa kun bal'achuu qaba kan jedhu namooti yeroo sana as reefuu haaraa qubatan kun hundeessuu qabna waan sana fakkaatu waan ijaarsa kan tumsuu danda'u OSG UK tumsuu kan danda'u kan jedhu 2001 irraa gara waggaa amma 2018 keessa jirra gara waggaa 17 ga'eera natti fakkaata. Amma UK fi biyya Ingilandi fi Awustiraaliyaa keessatti hojjeta jechuudha jaarmiyaan kun. Bakka lamaanutti hojjeta dameedha. Inni kan Awustiraaliyaa kun kan damee Awustiraaliyaa jedhama kan UK sana wajjin waliin hojjeta jechuudha. Isin biyya Oromiyaa keessa jirtanii rakkoon immoo kan jiru Oromiyaa keessa fi naannoo Oromiyaan itti argamu. Akkamitti odeeffannoo argattu akkamitti immoo rakkoo Oromoo kana jaarmiyaan kuni gaxxiqqeessaa yoo naga'e? Odeeffannoo biyya sana keessaati argachuun baay'ee ulfaataadha. Maaliif odeeffannoon suni akkuma qabsooti jechuudha. Wareegama barbaadalleedha. Namooti waan kana hireen akkasii kun jiraachuu hamma danda'ametti tuma haguuggiin jala jiru dhaga'anii karaa danda'ame hundumaan odeeffannoo ergaa turan alatti. Kan lammaffaa karaa jaarmiyaa adda addaallee karaa jaarmiyaa dhaaba dhimma Oromoo kanarratti hojjetullee odeeffannoo karaa danda'ame akka inni dhaga'amu akka inni alatti gadi baay'ee dhaga'amu godhamaa ture jechuudha. Inni sadaffaan baqattooti yeroo ala ba'anii yeroo baqatan hidhaa keessaa isaa hiikamanii lubbuu isaanii baafatanii isaa ba'anii waan isaa irra ga'e ala ga'aniitu dubbatu. Firri maatiin jalaa qabamu kuni
warri ala jiranii maatii gaaga'amuusaa sanaa firri isaanii jalaa gaaga'amuusan bifa sanaatiin gabaasu jechuudha. Biyya mirgi keessatti hin tikfamne waan ta'eef hundumtuu bifa yakkaatiin waan ilaalamuuf miidiyaa walabni waan jedhu hin jiru. Gaazexeessitooti walabni waan kana odeessanii hin jiranii. Kanarraa kan ka'e dhuguma akka barbaadametti akka miidhaa gaheetii fi miidhaa gahaa jiruutii fi wanti alatti beekame waliin gitu dhugaadha. Bifa kanarraati kan ka'e jiru. Haa ta'u malee hin hilamne bifa hundumaatiin hordoffii akkasii keessa dhamaatee akkasii keessa ofirrittillee balaa ofitti aggaammatamullee irra darbanii warri sana hojjetan ni jiru jechuudha. Kanillee galata qabu seenaa qabsoo sabichaa keessatti. Mee amma akka namni hubatuu fi jaarmiyaan OSG jedhamu kun uumamuun qabsoo Oromoon gaggeessu kana keessatti qabsoonnaa jennu kan qawwee duwwaa otoo hin taane karaa mara waan saba Oromoo deebisanii biyya Oromoo deebisanii dhaabuu waan Oromoo bade kan akka inni wayyaa akka addunyaan beeku gochuu kana keessatti maanni wanti inni safaramu kana godheera inni wanti himu OSG. Waan inni nuti ittiin madaaluu dandeenyu keessaa tokko haala biyyattii keessatti mirgi namoomaatiif falmuu gad dhaabbachuun kun isa jalqabaati. Dhugaadha namni qawwee kaasaa ofirraa falmaa karaa danda'ame bosonatti seenuu danda'a gaara seenee ofirraa falmaa indu'aa ofirraati amma danda'e ajjeesuu bifa kanaatiin deddeemuu danda'a. Hidhaa keessa taa'ee mana murtii isaan toshatan keessatti waa ofirraa falmuu danda'a. Alagaan warri garuu waan kanarraa quba hin qabne sanaaf tumsanii akka isaan beekan gochuu irratti lakkisaa karaa seerattanii lafa kaa'attantu jira. Biyya guddanneedha jettanii jirtantu jira. Hariiroo kanaan uummanna jettanii madaalii kaa'attu. Madaalii sanatu hirruudha jedhee kan irraa falmu keessaa tokko jechuudha bifa sanaatiin kana. Waan inni hamma ammaatti irratti tattaafate injifannoo guguddaadha jechuu hin dandeenyu. Maaliif qabsoon ilma itti fufaa boora akka seenaatti deebi'ellee ogalmaa'e qofatti bakka gaheera jechuu dandeenya. Garuu hamma danda'ametti gola argamte hundumaa irratti sagaleen kun akka dhaga'amu tattaafachuudha humna danda'e hundaatiin jechuudha. Gariinsaa dhoksaadhaan qabamaa, gariinsaa galmeedhaaf ol kaa'amaa warruma alagaa birattu jechuudha. Gariinsaa immoo yeroo isaa dhiibee dhufee wanti kun lakki hammaataa jira, nu harkaas bahaa jira, isin harkaas bahaa jira jedhanii yeroo isaan bifa dal'ansuutiin mootummichatti dubbatanii isinuma jira jechuudha. Kun sanarratti gaa itti gumaacheera. Akkan yaadadhutti bara darbe kana keessa OSG'n kan Awustiraaliyaa jiru damee warra UN keessaa qaama wayii keessatti galmaa'ee beekamtee argateera kan jedhu oduu dabarsinee turre. Maanni wanti sun iddoo sana ga'uun waan salphaa miti akka jaarmiyaatti yoo ilaalame jechuun injifannoo argame keessaa maaltu ta'e maaltu godhama isa sana. Inni kun madaalii jarri akka miseensummaatti ofitti fudhatantu jira gola mootummootaa kana keessatti ECOSOC jedhu karaa economic and social kan jedhutu jira. Inni kun warra NGOs kan jedhamtutti galmaa'u. Itti galmaanitu jarri kuni rakkoo waanan dhufee isin mari'achiisu jira kan jedhu sana consultative status kan jedhu jira beekama mari'achiisummaa kan jedhutu jira jechuudha. Kuni yeroo dheeraa keessa tattaaffii dheeraa keessa wanta bira gahameedha. Milkii keessaa tokko jechuudha waan itti ba'aa qabsoon Oromoo argate keessaati tattaaffiin Oromoo dhamaatiin Oromoo argate keessaati tokko jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu wanni suni ulaagaadha. Ulaagaa gola mootummootaa kana karaa damee sanaadha. Warra NGO kana keessummeessuu keessatti wanta jirudha. Kanaafi yeroo isaan afeerraa godhanis yeroo gama keetiin gaaffii qabdus bakka itti dhiyeeffachuu dandeessus itti seentee raattee kanatti himachuu dandeessudha jechuudha. Bifa kanaatiin itti dhiyeessuu kanatti dandeessudha. Kun egaa staatasii argachuu yookaan beekama argachuu beekama kennuufii jechuudha karaajii. Kuni bara kuwaa gara waggaa 2 ol ta'eera waggaa 3 akkas deemaa jira jechuudha. Kan eega kan argame. Gama kaaniin OSG'n rakkoon kun egaa akkuma kaafne rakkoon biyya keessaa bal'aadha. Rakkoon biyya ollaatti gahaa jiru bal'aadha. Biyyuma fagootti illee deemee Oromoon eger kan ergannaa gaafatee booda rakkoo adda addaatirra gahaa amma South Africa iddoo jedhan fudhannee
Egypt fa'aa fudhanne Europe kana keessa asuma Australiyaattu namni bakka adda addaatti baqatee deeggarsa barbaada. Jaarmiyaan kun warra kanaaf wanti inni godhu akkami? Karaa yoo xiqqaate karaa 3 yookaan 4 kan hojjetamu. Tokko walitti cuunfanii waan biyya sana keessatti raawwatamaa jiru sana saaxiluu kan jedhudha. Waan qabatamaa ta'e, waan dhugaa ta'e siyaasummaadhaaf yookaan bifa jibbaatiin kan hin deebiin jibbaa yookaan mormiirraa kan hin kaane garuu dhugaa kan ta'e waan qabatamaadha dhiyeessuu kan jedhu sanadha waan biyya keessaati. Sun bifa gabaasaatiin wanta dhiyaatudha. Kan lammaffaa namoota ari'atama jala jiranii bakka isaan jiran sanatti hamma danda'ametti namni kun nama nagaa, nama qulqulluu, nama lubbuu isaa baafachuuf deemu, nama balaa jalaa bahedha jedhamee deeggarsi ergamuufi jechuudha. Kan gara biraan sadaffaa irratti wanni waggaan yeroo deemamu consultation yookaan mari'achiisa kan jedhutu jira karaa UNHCR. Karaa sana waggaa kana keessa baqattooti keenya hagam rakkataa jiru, eessatti rakkataa jiru, wanti UNHCR kun lafa kaa'atee naannootti immoo bakkatti hojiirra ooluu dadhabe yookaan gara dalagaarra ooluu fi dadhabe maali? Oromoo maal rakkataa jira kan jedhu sana akka isaan bira ga'anii ofii isaaniitii fi fooyya'insa wayii tokko agarsiisan iyyannaatti dhiyeessuu yookaan gaaffiitti dhiyeessuu irra caalaa. Isa kana gochuu irratti alagaa waliin hojjennutu jiru. Isaan illee nuu tumsu. Isaan ijiillee mari'annaa kun waggaan geggeeffama. Baatii waxabajjii keessa waan geggeeffamuudha. Kun bara kanallee gaafa 25 hamma 29 gidduu Jenevaa deemuu jechuudha sagalee keenya nuu fuudhanii. Kun waggaan akkasitti kan deemamuudha. Inni kaanii namoota as qubatanii jiran isaa ta'u biyyoota adda addaa qubatanii jiran hamma danda'ametti kooluu akka isaan argatanii fi biyya keessa jiramuttiyyuu iyyannaan akka kennamuuf gochuudha. Akka deeggarsi kennamuuf jechuudha. Sanarratti hojjetaa jechuudha karaa Oromiyaa Support Groupii. Wanti isin akka bu'uuraa irratti hirkattanii ittiin nama tajaajiltan yookaan immoo mirgi namaa cabeera, mirgi namaa dhiitameera jettanii ittiin ibsitan seerri naamusti yookaan dambii maaliin eessarraa kaataniitu waan Oromoon dur qaburra moo waan addunyaan qabuun akkamitti ilaaltu mirgi namaa dhiitameera dhiitamne yoo xalaa barreessitan akkamitti ilaaltu? Inni kun egaa wanni irraa kaanu konvenshinii kan lafa kaa'ame karaa United Nations kan isaanii lafa kaa'atantu jiru karaa Human Rights kan jechuudha mirga namoomaa kan isaan lafa kaa'atantu jiru suni akka irraa ka'umsaatti kan gargaarudha. Wanta achi keessaa hir'ate sana dhabamuu haa ta'u ajjeesuus haa ta'u dararuu toorchii kan jedhan kanas haa ta'u achi keessa waan gaggaleetu jira. Namni dhalli namaa kana keessatti warra tuttuqaman kana keessa jalaa seelka'uun qabu jalaa irrachuun qabu itti irrachuun qabu kan jedhan isaan walii galantu jiru. Mootummooti biyya lafaa kunii hamma danda'ametti dhaqanii mallatteessa dhugaadha wanti kunii lammii qabna lammii keenyaa fi wabii dhaabanna kan jedhu sana ngoonu kan jedhus kan akkasii qaba jechuudha. Isa sanarratti hundoofna. Haa ta'u akka OSG'tti akka bu'uuraatti gaayootti dhufne hin beeku maree isaa keessatti kaayyoon nuti irraa deemnu immoo gara biraadha yeroo siin jedhu akkaataatti nuti ofii keenya itti ofiimnu tokko jira jechuudha. Akka OSG'tti akkaataatti of ibsinu jira jechuudha. Akka hojiitti garuu kan irratti bobbaanu kan amma seera UN sana keessa lafa kaa'amedha jechuudha. Universal Declaration kan jedhu sana. Ayyee dhaggeeffattoota keenya egaa qophiin kun kutaa tokkotti fidnu kutaa isa duraa har'a qabannee dhiyaanneerra waarii marii torbee keessatti immoo akkanuma obbo Maaramaa walitti deebina. Qabxiileen hin kakaane jiru isa qabannee deebina har'aaf nagaadhaan nu waariyaa jenna isinis obbo Maaramaanis hedduu galatooma. Hedduu galatooma isinillee egaa marii gaarii haa ta'u jajjabina guddaadha jabaadha.
hanga yoonaatti kan caqasaa turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaa isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Qophiilee keenya wiixata hanga walitti deebinu nagaan nuuf tura.